دبيت أنا بيسو هذا فباك يبرو بيجات تنربا موتا زريتي يبرو تنربا موتا دبيت أنا هنديسو وذول قلنا بيتي بنتي خاشلا بوما دل الدينان جتتي ركو هنكا وانوم فاكياتي برو هذا تيجي تنربا موتا زريتي يجي تنربا موتا أنا هنديسو والله 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 أنا دبيت أنا بيسو والله ربنا تراك دبيت أنا بيسو شهر متام برانتا بتقوياتا كمان كذا شكرتي برتان بينك والله ما قاعد نبلغ والله 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 إنه نبيك أنقل كلنا والله وبالله إنه نبيك إنه نبيك ميوت نقبلين ada fata namni biroo ka itti haasa'u hin jiru hamzatu jedhanii na baasa isatu itti haasa'e namni biroo ka kofa isii keessa oolu hin jiru wallahi dubbiin tun waa hedduu gaalti na baasa dubbiin tun waa hedduu gaalti balaa hedduu dhatti na baasa wallahi lubbuun tiyya boroo haa fannifamtu dubbiin tun waa hedduu dhatti waa hedduu gaalti na baasa asliin deebee kanan jedhuun reediin deebee kanan jedhuun ijoollee kanniin tu na beeka biyya kana keessatti namni biroo haati faatee diimtu gurratti namni na beeku hin jiru kun ammoo isaa ijoollee obboleeyyan tiyyaa waliin nyaatee dhugu hamzaadha argitanii asli jedheemmoo reedi jedheemmoo mubaaraki jedheemmoo eenyu jedheen dubbii tana haa baaftu dubbiin tun obboleeyyan tiyya kan waliin nyaataa waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti obboleeyyan tiyya ta waliin nyaataa jiru ta waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti akka mana isaan nan akka du'aan isaan bira dhaabanne na godhaarti dubbiin tun il baru akka mana asliin illee biyya dhaabanne reedi wannan jechuu barbaadu gabaabseetuma bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam haati faatee aaruu haqa qabdii ilma namaati baga aartees baga loltees baga jennaan gabaabseetuma ummanni oromoo gabaabsee haadha faatee ifi maxxansee dhiifama gaafachuu qaba takka dubbiin arraan tana haadha faatee kuni dubbii arra dhalatee miti dubbii bubbulee takka lama sadii haasoo isiitirraa yoon dhaggeeffadhu yoon miira isii hubadhu jechuudha miirri isii miira dhugaati miira garuumoo aqliidhaan hoogganamu ta'uu qaba miira keessa seentee miirri isii injifatu hin qabu tokko san waan dhaamadhu garuu dubbichi isii kuni dubbii xiqqoo ulfaataadha cimaadha dubbii kana bulfatuun dirqama yoo dubbii kana isin akka jaarsatti nukkannatte jaarsa dabalanne hayyootas dabalanne manguddoos dabalanne gara keessaatiin dubbii kana dhoka isaa keessa seennee fixuu qabna asirratti nama 8,000 irratti wanni araarsuu dandeenyu ni ulfaata kanaaf manguddoon gaaddisa qaba oromoon gaaddisa qaba amantiin gaaddisa qaba jaarsi gaaddisa qaba gaaddisa guddaa achi baanee rifeensa tokko alatti rifeensa tokko hobatti akkasitti oromoon dubbii lafa kaa'ee jira dubbii asirratti amma jaarsii dubbatus na dhageeyaa fi na argaa taatiin horkaa waraanni haadhafatii fi waraanni ashitti akkasii walirraa dhaaba amma yoo jidduu kana keessa waraanni ashitti humna dabalatallee waan kaamsaa dabalataa jiru fakkaata waan ta'eef taragaggaa bakka jirutti waraanni dhaabbatuu qaba jechuudha. Dubbii manguddoo harka jirti waan ta'eef waraanni ashitti illee dhaabbachuu qaba waraanni haadhafaati illee yeroo dhaabbachuu qaba jechuudha. Miidhamaa keessan yaaladha agasii kadu'e awwaaladha koomentii jalatti gasirratti waan akkas akkasi godha oromootu bifaara waan lollaa eegalamu haadhumatu araarree habuu boru isin beeksifna nu godha waan karaa keessatti arginu. Fixneetuma isaan dhageessisna malee dubbii eegalee maas osoo fixnee keessaan baanu jaarsi gisee dubbii qabatee fixeetuma itti as deebisa. Haadha faatee sabbarigaa obsiisin jenna ammallee silaa obsii riqicha jiruuti. Baba waa dubbachuu danda'a qoyan waa dubbachuu danda'a.
ناوبس لك ناوبس سر فرن هذه ايجا دبي لا لا لك عرفات تيجي بدين ناوبس مقدو ناوبس فرت جرتي نديسا هذا فات ايجا دبي نو كنته nuti amma dubbiin ta'e nu harka jirti. Nama tokkotti illee hin dubbatin, ashittiinis nam tokkotti hin dubbatin, eega dubbii nu amantee nu kannatte. Rabbii gaditti nuti obboleeyyan keeti, abbootii keeti sirra xiqqaannus. Kanaaf manguddoo jaarsa biyyaa, hayyoota biyyaa dabalannee dubbii keessaan fixna. Laali gartaa dubbiin akkuma reefu sin jedhe dubbii teessan isin daran namni ajandaa godhachuudhaaf nama 8,000 yeroo ati akkasitti aartee miiraan dubbattu san nama 8,000tu taa'ee dhaggeeffachaa ture. Yeroo ati tasgabboytee iimaanan akkanatti haasweetu nama 3,000tu taa'ee ilaalu jira. Kanarratti si haa galuu dubbiin sheexaanni eessaan akka deemu. Kanarratti hubadhu. Kanarratti. Kanaafuu obsi ammallee irra deebi'ee obsi sin jaa. Ani ashittiinis atiis akkuma asliin jiru ija bitaatii fi ija mirgaatiin nu biratti tokko kan caalchisnu tokkorra anaaf irraan caalu. An Hamzaas ashittiis atiis isin hundaahu sooshaal miidiyaa irratti isin bare. Obboleeyyan kiyya ka haadha tokkoo fi abbaa tokkotti akkasitti isin laala. Hagasi obbolummaa islaamummaa nu jidduu jira, ta oromummaa nu jidduu jira, tan lammummaa ta biyyummaa nu jidduu jira. Lafaa fi lafee walitti qabna. Amantii walitti qabna. Sabummaa walitti qabna. Namooma walitti qabna. Kana beeka. Kanaaf manguddoo dabalannee jaarsa biyyaa dabalannee nama hancufaa liqimsee dabalannee anaa fi aslii wajjin haasofne Hamzaa wanni itti bilbiluus hin jiru. Ka barbaannu kallattiidhaan ashittii fi faaxee qofa. Hamzaa kana keessa wanni isa galchaa hin jiru. Hamzaan guyyaa isiirraa nikaa godhate dubbiin isa geessi. Haga nikaan godhatiin Hamzaa wanni kana keessa isa galchin hin jiru. Guyyaa intala nikaa godhatee mana galfate Hamzaan akka jaartiitti itti gaafatamummaa qaba. Sani achitti intalti guyyaa haga nikaan hin godhatamin isiituu itti gaafatamummaa mataa isii qaba. Itti gaafatamummaa atiis mataa keetii qabdaa jechuudha. Kana keessa Hamzaa sin galchinu kan nu galchu isin lamaan qofa. Manguddootti dabalanna dubbii akkasitti laallee haqa jiru murteessinee ni fixna jeetiin abdii qaba. Isin obboleeyyan lamaan obboleessoo arraan tana diinaa miti isin waan xixiqqoo akkanarratti wallaltanii yaa akhi maal taatan namni boo beelaan dhumaa jira maal taatan maal odeesstan beelaan dhumaa jira namni rakkoo ni beektan Ijipti tana keessa rakkoo harkaanuu qabdu laala obboleeyyan keenya obboleettii teenya takaalee lamaanuu hin daliine laali ilmaan sadii waliin rakkachaa jirti obboleettiin teenya ni beektan kalee lamaanuu obboleessa keenya galmuu yaala rabbiin miila lamaan irraa fudhatee obboleessa keenya ummanni gargaarsa barbaadu sagalee teessan barbaadu ummata akkanaa biraa isin yeroo walitti gaddeebitanii wallaltan an bakkaan seenuu illee hin qabu dhugaa isin hin jaa. Ilkii fi arrabni wal dho'a. Walitti gufatu waanuma jiru. Kanaaf nu obsi nu ciniini lola Eertiraa fi Itoophiyaa nutti hin godhina. Lola wayyaaniitii fi lola bilisiginnaa nutti hin godhina. Lola mootummaa nutti hin godhina. Rakkoon teessan isin jidduutti dhumatuu qabdi. Rakkoon teessan isin bira dabartee maatii seenuu hin qabdu. Rakkoon teessan isin bira dabartee gosa gahuu hin qabdu. Rakkoon teessan isin bira dabartee saba bal'aa kana girgireessuu hin qabdu. Maal taatan? Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala qabbana haa buusu duraan dursee Rabbi onnee teetana nuuf haa tasgabbeessu. Rabbi atuma kanaahu arraan tan nagayaan si olchee si bulchee aboo ganama hirriba irraa gizee kaatu aboo an dubbuma saanuu lakkisee Rabbi jecha dhiise waa takka arrabni sun inuma anaaf dhadhaadhaahu tajattu Rabbi si haa godhu abboo jechi sun anaaf dhadhaadha tajattu Rabbi si haa godhu. Rabbi obboleettii keenyas yoo dogoggortee jiraatte Rabbi isiif haa dhiisu. Isilleen yoo laalu reefullee dhiifama jechaa jirti atilleen nuuf hubatta jeeti yaada garuu bal'inaan dubbii tana keessaan fixna nuuf obsi Rabbi dubbii tana nuuf xabo walii qabamsa keenya walii qabamsa khairii nu haa godhu walii qabamsa kana walii qabamsa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa jaalata Rabbi nu haa godhu na argaa fi na dhagaa Rabbi nurraan godhin Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra gartee
araaraaf deemu malee warra dubbii tana uwwisuuf deemu rabbiin hin godhin. Warra rabbii garee qabatu rabbiin hin godhin. Warra gartee addaan isin filu rabbiin hin godhin. Haqarratti haqa keessa warra laalee obbolummaa teessaniif walitti isin deebisuudhaaf yaalii godhu rabbiin haa waffaqu. Atillee rabbi isaa tasgabbeessu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala jidduu teessan rakkoo tana fixee obbolummaa akka haadhaa fi abbaan isin obbolin dhalitti rabbiin obbolummaa akkasii isin jidduutti argamsiisu. Hawaasa bal'aa moonni dhaabbannuun hadaraa rabbii sodaadha. Dubbii ashittiitii fi dubbii haadha faaxee fuutanii ajandaa nutti hin godhina rabbi sodaadhaati. Hawaasni keenya balaa fi beelaatu harkaa qaba. Hawaasa keenya rakkoo hedduutu harkaa qaba. Obboleeyyan keenya kan biyya Saa'uuditti hidhamee hidhaa jiru yaadadhaa jarana. Jarana yaadadhaa. Taa'a. Rakkoo obboleeyyan keenyaa fuutanii ajandaan godhatinaa foolora guddifachuudhaaf. Laayikii heddummeeffachuudhaaf. Rakkoo obboleeyyanii ajandaan godhatinaa. Rakkoon obboleeyyanii arraan tana akkana itti taphattantuuni